Akkami miila kee qamaachaa sana nagaddeebistee miila kee yengeessu naan jirta. Miilli kiyya qamaachaa si caalaan. Anduutuun xiyyaa si caalaa. Anduuti si caalaa amma abdaaduun barbaadu baay'ee jechuudha. Geelee jaalala keessa jira iskismi. Siitu if dhaadee wallaahi if hin dhaanne. Okay jaalala keessa jira. Poolitti. Jaalala keessa jira bareedduu afura fudhadhu. Gaafii si qaba rafaan. Afura fudhadhu. Dabbaasin gaafii takkaa si qaba amma isaan kun dabbaan namni mana keessatti taasisuun danda'u dhalaa wanni asirra walgeettee dabbaan jettu dhiirri isa malee hin jirtu hin jira. Amma injiini dhageeffadhu waas gaafadha. Sila jechuudha. Siitti dabbaalfatiin taane erga. Dabbaal guutaa kee qusee. Dabbaalfatii miti. Daatee dhiisi. Ani sirraa bu'a maqaa isaa boodoodhaan wallahi dabbaal. I am serious. Maqaa isaa guddaan onneessi dhaabbataan reebii deemi. Daa nama bara jiree machuun bu'aan qabdu maal onneen dhaabbatiin taa'aa fi yoo baay'ee. Gaafadha guutaa kee isii tara. Namni hundinuu amma sin beeku yaani asin beeka lekkitti. Sila wana beekte maarree. Maal godhi jedhee. Sii geessi amma jaalaltii biyyaa sii geessi ta biyyatti keerum diriira sii geessi maal jettaa nammaati saabbi. Kan amma kan na dhibe daqiiqaa shampilis naaf obsaa. Fadiilaas hundi keessanuu obsaa ani geelee jechuudha. Kana durallee qarallee hin deebi namaan deebisu abbaan barbaade waan fedhe jechuu danda'a abbaan barbaade waan fedhe murteessuu danda'a. Ani yeroo baay'ee nan callisaa deebi namaan deebisu sababni bakka usuu jaaladha. Nama saniif mokoruu deebii nama saniif deebisuuf hin yaaddu. Sababni ofii kiyyaaf gatii kiyyoof beeka waan ta'eef callisuu filadha bakka. So amma daqiiqaa 5 jaalala keessa jirra yeroo nu kanna dabbaadhatti dhageeffadhu. Qaralleessa jaaladha na jaalatta. Nama takkaatitti wal beennaa wal beenna. Dammoo wanni dubartiin gizee kaanii fi kaan dhufte fiidoo bee jettee na fokkortuuftuun maali? Takka lammaffaa jaalalli bifa filachiistu jaalalli ganda filachiistu si jaaladhee sitti dhufe. Erga wal jaalanne anaafiti nama gandaa ijoollee argee ganda takkaati wal fuune mishigiraalle. Wanni dubartii taane bitaan an dhiirsa dhabeeti miti bayyoon gastii kiyya badhadhe akkumatti gastii kiyya badhadhe. Miidiyaa kanarratti nama meeqatti heerumta qoyi. Nama hundi Silaati fadii namooti oluu godhatte maal hojii qabsiisudha. Dabbaarsin fadhu bi. Wallaahi shan yerumdee dhuftee biyyattuu. Qoyi tashanii laaffisimeeyiti amma jechuudha. Akkuma tiitooki fayyadama. Aboonuu haa callisaa piliis. Qoy please dabbal asu asuun dabbal gaafii callisaa maan hojjetan fixattu waan kaarabaasitti haalitti asu gaafii dabbal naa gaafadhu akka isii jaalatu akka na jaalatu bichaa gaafadhu dabbaarratti fadiila dhammoo arafaa jaalatta warabbal kaaba yoo si jaalate warabbal kaaba yoo ganaa namni dubba torba kudha jaa kun gastii dabbalin naa gartan ani gaafa san arafaati miti. Iffanni si deemi yoo barbaadde isa gaafa. Iffanni sama. michoon namaan calliftuu akkam goona duuba. nama dafee dura fiidoo banan jaaladha fiidoo banaa jina saallee kutu Yalla, let's go. Let's go. Fiidoo kana jaalatta anqara wallahi sittaare jechuudha ati dubartii dantaashiti let's go nama video banate let's go. Beekaa hojjetta aha anarra fiidoo banu jennaani sanii fi dabbaal akkasii lubbishaa garaa jabaattee bareedaa kiyya bareedu kiyya jeen gatile yaa gosa kiyya jeen dabbaal ani sidiisa jadika yoo noo makka kiyya harkatti ani jadiin jetta ani yoo noo makka kiyya dubartii akka kiyya bootaa si qabdu dubartii akka kiyya si jaaladhu buuti daraga darbe aboota haada gingilchaa dura haada dubbii buuti daraga gingilchaa siinuun jenne asu innaka qoto rabaa qoto meena bus ar garuu sin buusu godheesi warabbal kaaba meena buusi garuu dabbaal sin jaalatu bareechisee na jaalata maaltu si kinaan kineeti hina soita garuu subhanallah bagaasee banzeela mu dhagabaati didina sotto gisee waa'ee dabbalaa soo eessaa kana soo eessatti akka deemu eessatti akka dhaabbadhu deefama ati nama harargeetii keessattuu dhalate isiin abaarsa qabdi abaarsa gaafa RCT fi gaafa harargeessu kuno rakkoon teessan barga waa'ee gaddummaa jirtu nuti utaanila keessa jira bakka uummata akka warra magaalaatti yaada qara jinni zubbi leesha hoona afaan namaa haasawite sila afaan namaa kamaase atillee natti kaate taban ammaan tanaa anamma wanni dhageeffadhu anamma harargees haa ta'u kutaa biraa na jaalachuu qabuu fi namni na jaalachuu taa'u nama ifiin boonu daffaarii waxanii dullee magaalaa boontuu mataa ol qabdee deemtu na jaalachuu qabas aseetiin bitaan dhageeffadhu kaa ati oduudha bakka ati bakka bataan akkasii siyaasa bakka ati osee anjaarsanii kabaja osee jaakiyya jaayyee ija okay dhageeffadhu osee namni na jaalachuu qabuu fi namni na jaalachuu danda'u nama sodaan nama kaameraan sodaan jaartii yuutuub hojiin dalayin gaafa sireera hojiin ciifnus gaafa mata bakaa waa gootus gaafa ammaa maa dhiqattus gaafa mataa filattus
Taniin yeroo hunda yoon kaameeraatti qabe kaameeraa dura hin ceeneetu na jaalachuu qaba santu na jaalachuu dandaas. Okay, gaafa na Tokko naa qaba. jimbullee shawaarii Koy waraabdaa. koy ni tumura koy talammaffaa jaartii gaafa namni dhufe nama hin baqanne. Ta keessummaa hin qaanfanne ta warra keenya hin qaanfanne jaartiin hin qaanfanne daffaarii bakka inuu salaamu alaikum nagaa jirtu fayyaa inuu namatti abatee qoflee bakka bashak jiru shaa. Yoo lola teessa namatti cabsee gumaa an kafalu gartee miti namaan bakka si galee inuu badaffaariin natti bakka bahariif noo suuqnatti yoollee suuqaan negaalachuu qaba malee ani namni amsulaa keessatti isee oduu guddatu negaalachuu hin danda'u. Hin danda'u negaalachuu hin danda'u. Ay na dhaggeeffadhu gaa durasitti nima. Amma Arafaati yoo self confidence alle Arafaat bafikir badabbal naa wixa fiidiyoo girgirsa osoo. Yalla. كلام الآخر دف هنا نمر بطر برد يو والله فيديو بنو باتة لا سدين تنا سوداك تجرتا جرس سدين كون كينجي كويني دا أتي ديمت بني فيديو بن هنا جرى يسون ما كبر كمان رجعتا سندر جي فدا يا أبولي كمان رجع فدا jechuudha dabbal ani jechuudha akka miidiyaaf sin jaalanne biyyaansi jechuudha ani si wajjin jiraannee jireenya kiyya jiru si wajjin jiraachuu osoo dhibbi takka baate jedhe jechuudha ani ajandaafi malee ani hedduu si jaaladha jechuudha naaf hundi kiyya biyyaansi bakka tarii ni jira miti akkasii malee jechuudha fiidiyoo ba'u na beekta karallee wal been innaa videoon birkitee miti okay namni beefi anaa fi nama walitti fiduun qabdu jechuudha sii galee Atiin na jaalatte moo na jaalattu si jaaladha lubboo ayye yoo na jaalatte qaalii kiyya gala bulte moo qaalii kiyya gubba bulte wallahi ani si kabaja abaay zawwi si jaaladhee si duyoo sin kanya faayidaa si ni qaba lubbishaa oh wayyaasoo mucaan isuun dinne bara suyyee yoo na jaalatte qaalii kiyya maangoone akkamittiin nama na jaalatu dhuftee dhalaan alaa na bira daffarti. dabbaan dhageessaa jechuudha Dabbala jaarsa kiyya moo jaarsa ishiiti? wallahi asuma walaa kabanyu banne kaan sirraa bu'aa obboleessa uumammaa shiitiin aseeteen kana marattu wallahi jechuudha Ati si humbeenu dhalattee keetii dabbal maqaa dhootee si waraanaa beekadhu. Di waraanan jenne qashti dabbaan irratti yoo na waraante mishigiraalle Najjeesaa lubbuu teetirraa ajaa'iba dabbaltu. anillee lubbuuti irraa keeti si jammar gaafa eessatti dhufu qarayyuu jechuudha lubbuuti irraa keeti Ayyuu jechuudha. Sila namittiin eessaa dhuftee? ميجا فندق يا أسو ربي صدق dhiifama wallahi gizee na afaan dhufa yaa rabbii kiyya duraan jechuu kiyya jechuudha Yaa rabbii kiyya jettee wallaahi nu qarsoomte wallaahi. يا فندق يا بليتي تيجي متى كرنا قلتي يا فندق كوبايو بيتو كنا كنا dabbaal jechuudha ila arrumaa fi geemii macaataan godhata ila warra fiidiyoo beefaasuu minaamin hunda akkasii caalu beektaami lubbishaa beektaami sa Lubbusha. بيتامي Politika successful Allah ibadee. My king jirta. Dhagaami. Dhaggeeffadhu. كاسيمي لا إله إلا الله Allah ibadee. Thank you so much. Likkitee kafalee nan jaabiyyee nyaataa mana namatti daqiiqaa likkitee shasitti hafee kafaltaa. surraa booda dabbaal piliis na dhaggeeffadhu jechuudha Sagaleen kiyya ni jira. dabbal muturaa gaafadhu mutura jira Naan jette. Asuu salaam alaikum. Koy asuu salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ati na jaaladhu jaalalletti na jaalattu obbolummaadha. Anis obbolummaan si jaaladha. Ammoo waan takka dhaggeeffadhu. Arafaati siin jaaladha itti kijibu jirti. Ijoolleen tun hundi isii duuba. Koy inni dubbatti na tokko kana dubbatti. muuti godhadha Muti godhadhu. Okay na dhaggeeffadhu. Haji ilaan isii booda dhuftee ani siin jaaladha dabbal langetti. Fidoo bandi yennaan qat gootee bante. Okay takitti ani jaana dhuftee fidoo bani qat. Eemuun tun dhuftee fidoo bani qat. Arafaati siin jaaladha wakaba afaanii malee fidoo bantee dhalaa tana duru taa'uu dadhabdi. Amma namni nama jaalatu kan inni godha asu itti haasa'iiti yoo qaalii ishee goote bansiisii yookaan kan xiyyaa tana bilookiin godha ammarraa kaasee hin beeku nan beektu. Yoo qaalii ishee hin goone yoo qaalii asuun goone ansi hin beeku. nabilook wallahi warra balqaaba nabilook addunyaa guutuu keessaa nabilook taseetti ila jechuudha isaan dhaggeeffadhu ana haasoo amma bakka jechuudha qara jechuudha si jaaladha na jaalattaa miti wanni dammoo shamarri dhoo dhuftee shamarri gastee ol galtuu fi natti jijjiiramtuuf maal
Yoo dhanaan xiqqashoo dhufte wanni natti jijjiiramtuuf maali wal Yoo shamara biraa arge vampaayirii sitti ta'a. yaa asu qolne daqiiqaa shaniin haa qabat sireesiidha. Asuu asuu carraan kana yeroo takka. Ajjeesaan. Koy Arafat koy. Anaaf dubbatama. Sunundi mutii qabadha. Hundi keessanuu babbareeduudha. Hundi keessanuu miidhaguudha. Isin hundinuu obboleeyyanii. Isin hundinuu harargeedha. Isin hundi Oromoodha. Isin hundi Islaamaa. Isin hundi dubartiidha. Wal tokkoon taatanii, wali bu'uun taatanii, uumaa waliin hin jiinaa. Isin hundi obboleeyyan. An hundi keessanuu ni jaaladha. Tokko naa qabadha. Kalamaffaadha galgala